Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii keenya ammas barnoota torbeetti al takkaa isin bira ga'udha. Qophii keenya har'aatiin egaa gaaffilee garaagaraa aga beeknu wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turu. Qophicha qopheessuudhaan ammoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenya ammoo Tolasaa Bultiidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Tole duraan dursa gaaffii kofii yamamtu waan taateef ulfaadhu mee walaabar. Hawwiin jedhama. Maqaan koo Abbabee Leellisaan jedhama. Maqaan kiyya Shuwaayib Tamaam jedhama. Maqaan koo Nagarii Likkaasaan jedhama. Maqaan koo Obbo Balaa Itibbumaan jedhama. Egaa akkuma beekamu alaabaan abbaa gadaa yookaan sirna gadaa halluu sadiidha kan inni qabu. Mee alaabaa abbaa gadaa yookaan sirna gadaa kana duraa duuba isaanitti hima. Alaabaan abbaa gadaa gurraacha, adii, diimaa akkasitti yaada. Gurraacha, adii, diimaa? Gurraachi maal bakka bu'a? Gurraachi guddummaa Waaqayyoo agarsiisuu fi Waaqa gurraacha jedhee tamana Oromoon kan inni amanu gurraachi Waaqaan bakka bu'aa jedhameetu yaadama. Kan itti aanu adiidha jettani? Adiin maal bakka bu'a? Gadaan badhaadhina keessaa qaba. Sirni gadaa waan hundaa qaba. Kan Waaqa jalatti wantoonni gadaan ittiin ifan badhaadhina hawwii gadaa keessatti dhalli namaa kan inni badhaadhu hojii hojjetamu keessatti badhaadhina kan inni agarsiisu jechuudha. Diimaana. Bilisummaa badhaadhina kana kan inni agarsiisu jechuudha. Diimaana maal bakka bu'a? Diimaan immoo wanti hundi araaraan yookiin injifannoo wanti hin argamu aarsaa kaffalan malee akka hin taane wanta aarsaa ta'uun bilisummaan akka inni dhufu yookiin aarsaa kan inni agarsiisu jechuudha. Alaabaa Oromiyaa? Alaabaa Oromiyaati. Mee duraa duuba isaanitti himi alaabaa Oromiyaa kana? Diimaa, adii, gurraacha. Hiikaan diimaa maalidha? Dhiiga. Kanatu yoo? Adii bilisummaa. Gurraacha. Cuuccaa. Itti amantee kanuma? Alaabaan sun garuu alaabaa Oromiyaa jedhama. Diimaa, gurraacha, adii jettee? Yaadni isaa akkasii? Natti fakkaata. Halluu sadii qaba. Adii irraa kaasame? Gurraacha irraa kaase. Gurraacha, adii, diimaa. Gurraacha, adii, diimaa? Gurraachi maal bakka bu'a? Adiin maal bakka bu'a? Diimaana? Adiin nageenya bakka bu'a. Diimaan bilisummaa. Jalqabni isaa gurraacha irraa ka'a. Gurraacha irraa ka'a. Gurraachi misooma. Ittaanee adii jira. Adiin maal bakka bu'a? Adiin nageenya bakka bu'a. Kan ittaanee jiru maalidha? Diimaadha. Diimaan maal bakka bu'a? Diimaan bilisummaan si'a. Tapantee bilisummaa bakka bu'a? Akkasumaan jedha. Akkasumaan jedha. Waan itti dabaltu hin qabdu? Wanti itti dabalu hin qabu galatoomaa. Gurraacha, adii, diimaa. Mee gurraachi maal bakka bu'a? Gurraachi gurraachi gootummaa. Adiin maal bakka bu'a? Adiin wareegummaa. Gurraacha taanee adiidha jechuudha. Adiin maal bakka bu'a? Adiin bilisummaa waan tokko tokko. Diimaanoo? Wareegummaa. Amantaa? Halluun sadansaa kun keessaa inni jalqabaa inni dakanaa gurraacha, inni itti aanu magariisa, inni dhumarraa immoo adiidha. Walakkaa magariisa? Akka tayyaadha. Gata kun hundi goggoramuu dhiifama. Mee gurraachi jalqabaa kun maal bakka bu'a? Garuu magariisni bilisummaadha. Isaatiin biyyi keenya Oromiyaan immoo maal akka fakkaattu ibsa.
Inni itti aanu immoo maalidha? Inni itti aanu adiidha. Adiin kun maal bakka bu'a? Nageenya akka ta'e yaada gaana. Tole gaaffii lammaffaan si gaafadha. Gaaffii lammaffaan ammoo mammaaksadha. Adeemsa abbaatu of tolchaa itti naaguuti. Beeku waan akkana. Waan sitti fakkaate adeemsa abbaatu of tolcha kan itti aanu maalidha? Gaaffiin kun mammaaksadha. Nan eegalaa naa xumurtu jechuudha. Adeemsa abbaatu of tolchaa. Adeemsa abbaatu of tolchaa. Hin beeku. Mee yaala carraa tokko sin ilaalladha. Adeemsa abbaatu of tolchaa fuula waaqayyo nama tolchaa. Mammaaksadha. Siifan eegalaa naa xumurta. Adeemsa abbaatu of tolchaa. Isa kana irra darbi. Mammaaksa hin danda'u. Adeemsa abbaatu of tolcha. Inni itti aanoo maal ta'a? Adeemsa abbaatu of tolchaa. Isa kana irra darbi hin jedhe. Tasallee waan yaaltu hin qabdu. Isa kana yaalu. Yaalu mammaaksa hin danda'u. Gaaffii itti aanuun si gaafadha. Mammaaksadha. Adeemsa abbaatu of tolcha. Adeemsa abbaatu of tolcha. Ay mammaaksa kana baay'een beeku yoo na jijjiirtan. Tole siifan jijjiira garuu carraa tokkoon si ilaalla. Adeemsa abbaatu of tolchaa itti guuti. Adeemsa abbaatu of tolchaa. Adeemsa marcumaa fi ulfina abbaatu of jalatti baata. Isaatti itti dhufaa jechuudha sammaatti. Gaaffii lammaffaan ammoo mammaaksadha. Nan eegalaa naaf xumurtu jechuudha. Adeemsa abbaatu of tolchaa. Adeemsa abbaatu of tolchaa. Yaala adeemsa abbaatu of tolcha. Carraa tokko sin ilaalla. Adeemsa abbaatu of tolcha. Lakki anu hin beeku. Tole gaaffii sadaffaan si gaafadha. Dirree dawaatti dhalatee guddatee ijoollummaa isaarraa kaaseetudha kan inni sirba eegalee sirboota 267 ol qaba. Badhaasa garaagaraa 100 ol fudhateera. Weellisaan kun maqaan isaa eenyudha? Weellisaa Alii Birraa. Artist Alii Birraati. Hin beeku. Artist Alii Birraa. Alii Birraa. Bira jira. Alii Birraa. Alii Birraatti amantee? Alii Birraati. Gaaffii dhumaan si gaafadha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee eenyudha? Finfinneedha moo Oromiyaa? Finfinnee jette? Finfinnee. Adaanech Abeebee. Kan ammaa Adaanech Abeebee jedhamu. Adaanech Abeebee. Amma Adaanech Abeebee. Adaanech jedhamu? Akkas. Adaanech. Adaanech Abeebee. Adde Adaanech Abeebeeti. Tole gaaffii koof eeyyamamtu waan taateef ulfaadha. Galatoom isinis. Sinis galatooma ulfaadhaa jabaadha. Ulfaadhu galatooma. Ishee tasiree galatoom. Galatoom. Egaa
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya aga ammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Qophii keenya irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa ture keessaa muraasa deebisuu fayyaala. Gaaffii tokkoffaa gaafadhe irratti alaabaa abbaa gadaa yookaan alaabaa sirna gadaa halluu sadii qaba. Halluu sadii keessaa duraa duuba isaanitti maa jedheetudha kan inni gaafadhe. Egaa alaabaan abbaa gadaa yookaan alaabaan sirna gadaa fi alaabaan Oromiyaa halluun isaa tokko ta'ullee akkaataan teessuma isaa yookaan duraa duubni isaa tokko miti. Alaabaa sirna gadaa yookaan alaabaan abbaa gadaa gurraacha diimaa adiidha jechuudha. Gurraachi maal bakka bu'aa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa gurraachi kan inni bakka bu'u olaantummaa waaqaati. Oromoon egaa waaqni gurraacha jedheetudha kan inni amanu. Samiin kun gurraacha, agartuun ija keenyaallee gurraacha. Walumaa galatti ilaalchi Oromoon gurraachaaf qabu isa olaanaa waan ta'eef halluu jalqabaa gurraacha filate jechuudha. Halluun inni lammaffaan ammoo diimaadha. Diimaan ammoo kan inni bakka bu'u ga'anii bilchaatanii argamudha. Ergi bilchaatanii argamanii ammoo jaalala biyya isaaniitiif, jaalala Oromummaaf, jaalala lammiidhaaf wareegamuu bakka bu'aa jechuudha. Walumaa galatti diimaan wareegama bakka bu'aa jechuudha. Halluun inni sadaffaan ammoo adiidha. Adiin ammoo kan inni bakka bu'u hurriin rooba hin qabne egaa adiidha. Rifeensi abbootaa yookaan haadhota gaafa dulloomanii adiidha. Walumaa galatti adiin raawwachuu yookaan xumuramuu wanta tokko bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf adiin mallattoo raawwachuu yookaan xumuramuu wanta tokkooti jechuudha. Gaafiin inni lammaffaan ammoo mammaaksadha. Mammaaksi kunis adeemsa abbaatu of tolchaa jenneetu itti guuti jennee gaafanne adeemsa abbaatu of tolchaa fuula ammoo waaqatu nama tolchaa jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti egaa Dirreedaawattidha kan inni dhalatee guddate. Ijoollummaa isaarraa kaaseetudha kan inni sirboota sirbaa guddate. Sirboota 267 ol qaba. Badhaasa garaagaraallee 100 ol badhaafameera. Artistiin kuni maqaan isaa eenyudha jenneetudha kan inni gaafanne. Artistiin kun egaa maqaan isaa Artist Alii Muhammad gaafa ta'u sirba isaa yeroo jalqabaa ilillii fi waa'ee birraa irratti xiyyeeffate waan ta'eef sirba isaarraa kaasee Alii Birraatti jijjiirrate. Egaa Artist Alii Birraa yeroo dhiyoo keessadha jechuudha kan inni boqote. Gaaffii afuraffaa fi inni dhumaan ammoo gaaffii baay'ee salphaadha kan nuti gaafanne. Namoonni hedduun illee hin deebisne. Gaaffiin kuni kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebeedha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya aga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne. Qophicha waliin kan isin faana ture ani Lubee Girmaa, ogeessi kaameeraa keenya ammoo Tolasaa Bultiidha. Torban qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura.